سكاب ديموكاموس وجنين جرا كان سريدا يجان جرو سريدا ونكون أدبا ودا كبا لا لا مودا كبا statementii ilaalamu qaba inni illee dhufee dubbatuudha qaba yoo dhufaniin dubbatamne ammoo waan of harkaa qabdan isin baasa jechuudha waraan amma gilee isin wal mormitan warra amantii kanaan hadiisa fi qur'aanarra daliila jiru fudhatanii sirriitti daliilan isin dura dhaabatan fudhatan infuratan furachu bata wala sini goru qabu sini tima dhaabbataan jirtu asle maaltu jira beekta ati sirri yookiin afarkaa qabaachuu dandeessa barsi mormuun jiru wanni jedhe mee koomiteen akka biyya keessatti amma warri jedhan kun wal bira dhaqanii har'a argachuudha yaadan kun har'a isaa argatanii mee as deebi bilbiloos ture waan baay'ee jechuun information jechaan jiru siin garuu waan kun tasgabbiidhaanii akkuma har'a jedhan koomitoonni dhaqanii isaaniin haasaanii waan kan dhugaadha akkam gootan eessatti bee jedhamee haasaame yoo dhugaa taate dhugaadha jedhame lakki yoo kan jedhan taate immoo akkan statementii waliin Itoophiyaa kan akkuma jedhanu abbaa malee bahuun hin danda'amu na fakkaata waliin statementii baasanii akka uummatatti as nuuf fidan irra bareedaadha malee nuuni wanni hojjechaa ture akkuma isin amma jettan uummataa malee nama qobaatti akka birriin galuun feene ture uummanni keenya immoo kanaan akka miidhamuu hin qabne ganamarraa zuurii irraa dhaqaasee naan dubbatamaa ture baatan akka viidiyoon hojjete mee qo'aa itti ilaalla jennaan tole jedhee naarra eegaa ture galgala sibil bilaa information hunda fudhannee dhufna jennaan so baaneen dubbanne nuti agarraa garuu waliin mari'achuudha warri garee shaadaa walitti qabamuu dadhabne gidduu kana torbee guutuu wal barbaadaa turre walitti dhufuu hin dandeenya hunduu mashguul matee jechuudha dubbachuu salfattan malee keessan isin geechuu isinillee لا أجل كما وأنت كتورة كان كباتيني ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جد وأنت كودوني سنكبت درا أدبا فدا جد تربي درا اللي رجيتره وانسان أما اللي رجع وقاعد ينرجعني أما اللي حرنا فتبينوا ترترى لما تبينت دليل فيديو bareeda goote waan qabdu sana maal jenne reemma isa nuu fidanii dhufumoo waan kana gaafatanii dhufumoo akkam godhama moo caal jenne yoo nuu qoftas irratti haasofne furmaata argata laata amma bar ate kun harka geera akkas jettee bahuu dandeessa uummanni illee akkan gargaarre si qofa tontaa nuti baanee dubbachuun dirqama keenya bar uummanni nyaatamuu qabu uummanni muslimaa ustaawota dubbate ustaawotatu gargaaraa jedhame akka nyaatamuu feenu nuti maaliif jennaan muslimadha haqarran nama gargaara maaliif kijibarra nama gargaaru eenyumtu taanaan kanaaf wanni jechaa jiru yoo asirratti qofa dubbannee isa bira ragaa kanas fidannee isallee finna amansiisuudhaan dandeenye uummanni kan gargaarne qofa goona malee waan kun dhugaa nuun bahu jechuudha akka waan jibban wayita akka nu jalaan laalamne atis ragaa kee yookiin nu baaftee yookaan immoo ijarri isaan haasaanii boritti nuu bule manuma kee garatti boritti nuu bule isaan haasaanii wal arganii waan kana mari'atanii yookaan amananii dhufan asirratti waan dubbatan dubbachuu lakki yoodhaan dhaqanii statementii baasanii asitti akka nu laalamu gochuu yoo ta'e weelkam yoo hin taane immoo walitti deebina waan jedhu dubbadhe barakallahu fiikum ani yaadni koo kiyyaa dhaabni kiyyas kanumadha akka garee shaadaattis wallahu alam nambaa yoo baay'ee deebtan jechuudha waan tokko jedhee deemuu doktora hojii kan babbaa jira viidiyoo bani dubbadhu baawu ijoolleedha akka waan guruppii wayii keessaa gadhiifamanii wushaa maaloo waan jedhan naan jedhan wallaahi mataa dhabe jechuudha dhufanii mul'unya godhan waan barbaadde barreessu ilmoon jedheen takka arsii sagalee ta'a shawaa sagalee ta'a wallaggaa sagalee ta'a hadda sagalee ta'e ilaallatti dhuftanii jedheen hin ta'u deema rabbi siyaa fayyisu wallatti taate harka namaatis ta'e harka dinaatis ta'e akka jedhamu sanaanis ta'e rabbi siyaa fayyisu ani ilma namaatiif dhukkuba nugu kubbadheen darbe madaan nama laalatu yoo akka carraa birriin akka asliin jedhu ta'e an butuusii wanta aslii mana cokadhee fi kee dhufee fi asliin jedhee dhaabsuban ture haaraa gati tureef tasgabbaa'ee kaanaan aslii akka carraa mucaa kana namni jibbu danuudha sitti erganii sis maanoo tussisanii isa kan hin gargaaramne godhu ta'a dhiisennaan ofan ajjeesaan evidensii qaba callisiidhaan jedhee walumaa galatti yoo akka carraa wanni kun akkuma sana ta'e ani immoo kanan jedha gabaabsaati mucaadhaaf dhugaa kennaati afaan bayi dubbadhu yoo mileetti kurajaa guurame jiraate ustaazonni keenya ustaaz faraanis ta'e abbootii keenya aslii akkuma jedhe aslii mileetti kurajaa guurame jedha fixaatii deebi'uun waan barbaachisu atti fakkaatu garuu dhaqaati asli wajjin fixa lakki yoo jedhame beellamanne boroo itti lachaan assalaamu alaikum waan fiteera carraan akani doktor abo gistaka Mr. Abdan maal jabeeta gizeta miiliya fiiti kudhan makiinaan binnee fi kudhan isaan wallaanna hokkeerra waliin dhaabbannu kana walirra faamoo illee makiina lama bitamee habiraamu
بقى نيجا ماكينة لما حاروا بيتم نيجا بقى شطب ايش جزاك الله خيرا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دبدش دائما ماكينة بتيجي جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. أولا تجاعم نيو دلتين جدي فرمات التكنوف من اللي بنتي حواس اللي واموكيتين جلتو مسين جدا مشايكن يا متجاوات تاني بتني اللي أستاذ فرحاني كنت كيس نور رئيس رجلتن ماكين اللي ورجال اللي جلتو ما جدا أما ندبين أبار قتي تنفقاتا مو بأوبسيناتيكو أوبسي دقيقتين بس وان دبين أبار قتي يلي بان دم كنا إمبي إبي إسانا من بين ننجرو ركو إسانا من بين ننجرو أكنا ما تقولتي الكن إذا ودما أستاذ أبو زر فول ننجرو أبو صبر الدين فول ننجرو عبد يرجع ولا ركز وما كان يدوم رجع أنك مليون تربا كسر جلا أنكتين أنجري أجاب سيالا أنكتين رجعنا نمو ببوي أم ركو غلي كارسي كنا رجرا ركو تناكيس أما إما نمتو كو الكاسون إنتاتو جنّي أني كابو صبر الدين اللي تربي كنا كيس ورب بجري مكون غران قدرتها ولد دچانا جنّة ما أدان كان أمان واني ساعتي سنة الراحة كأي إرجان سجلي كيسان ندفت إرجان سجلي كيسان إرجان تربة توان أصلينها سو كان ديات تونا مو غرم كان ديات كولي كبر دولة أبي نما سجلي تو دبين دبسني والله نما سجلي تو دب عادا كيرا استاذ فرحان بيكر يو أنا دفن دبين كنو هنگوان سني وفيك يا كيس كي يلي تمني وان سنة دامبا كدوملي وانا دانيمبا فنف دبين لين كنينه إنجلس ونسون كانا نما إنجم مدي أما يروح ولا إنه سنتي وهو دامبا ودا duraan dursine rabbi mucaa kana nuuf fayyisu daawaa isaati rabbi sahaa deebisu amantaa rabbi gadi sahaa kaa'u jenneet inshallah eegaitaane ammoo hawaasni adda karama maraan karaa amantaatiin karaa sabaatiin karaa makamiinuu adda biyyattii san kufuu dhoggee baadhatee deemaa rukun filaqiiqaa huquuqi isaa eeguun nurra jira kanaaf adda asli miti nama waakinni qofa miti hawaasni asirra jiru kun waan kana mataa arguu barbaada obboleeyyan kiyya koreen azirtan ustaaz Taahir namoonni biroo kaazirtan illee warra koree keessi waan hin beeku dhimma kana eega ofirra fudhadhaati halkan edanaa walii bilbilaa ganama addaan baasaa ragaa jirullee baasaa dhugaa jirtu baasa boruufuu namni miskiin illee wanni kun akkan gargaaramne taasisa rakkoo keessan nama kuffisallee nama gargaarisaaru kanallee kijibaa godhallee ammallee qiimaa ulamaa adi keessaa deema wanni kun yeroo tokko nam tokko asirra sheekutiin akkana yoo jedhan ufi sheeka ta'ee fi miti baay'ee rifadhaan maali jennaan alulamaa warasatul anbiyaa wanta nan na sodaachisa kanaaf ulfaadhu galatoom ilmi keenna asliinatillee obboleeyyan keellee galatooma amma jarumaa kenni borosaan ubeellamaati eddoo asuma godha qulqulleessanii waan jiru dhugaa jiru addaan baasanii haa dhufanii anis kanuma qabachuu barbaadeeti maali jennaan dhugaadha lolli kan kee amma ammoo abdiin ol bahi dubbadhuun illee furmaatan taatu maali abdiin kun abdiin hamma ammareef jecha idarii irraa waa lamaan tuna dhufe abdii harkiin danda'u telefoona nama biraatii hoogganaa tureede sini galana mijechiki amma ga ubeke asli abdin ammo arrakade milena torban najala hankate dollar kuma shantami shanga fatame jede damana kenat agamtu yankate maltu qabda jennan angi sadi afurin jira milena torba hankate je inshallah tanake sabane akata jiru mara jenne akasita dankani kanaaf ammallee wanni asitti illee dhagee fonni gara biraatti dhagee fonni achitti illee dhagee nu harkaa wadhee waan taate waan kana hunda sirreessaa koottaa obboleeyyan kiyyaa waan silaanu sirreessuu qabnu daa'imman tun waliin azaagaatti daa'imman ilmaan teennaan waliin azaagaatti gurra keennaafillee gurra diiniifillee gurra sabaatiifillee warri koree taatan waan kana sirri qulqulleessaa koottaa isiniin jedha ulfaadha jazakumullah. Makush isinoo maal jettan? Guramni bar.
dubartii kabuni astaawu jirra sila dura dubbachuu qabna akka dubartiitti dubartii. Difama intala ilmaa difama aragiya. Dura dursa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune ijoollee Oromoo hunda keessanuu. Ani wanti jechuu barbaadu miliyoona 16 jechuun maallaqa guddaadha. Maallaqa guddaadha. Akkasuma immoo gargaarsa baay'eetu nu eeggatu jira. Gargaarsa uummata keenya Arsiidha. Uummata hedduutu buqqee, uummata kumaatamaan buqqee akkuma beektanitti jechuudha. Tokko sanyii Hamza muyit godhadhu. Hamza muyit godhadhu. Hamza katambarri cufaa jira muyit godhadhu. Nan jechuu barbaadu miliyoonni 16 maallaqa guddaadha. Wanti nan jechuu barbaadu tokko yoo jiraate inni as jala jira, abbaan dhimma as jala jira. Silkii harkaan qabatuu hin danda'u jettanii namni biraa silkii harkatti qabee fi namni bilkoos irra kaayamee gargaarsaaf miidiyaa kanarratti bahee hin dubbataa jechuudha. Ragaan erga baheefuu ragaan dhufee koree caala isaatu beeka. Maaliif jenna baankii keessa maallaqni hanqa meeqa akka jiru saahiba caala haadha ofii caala abbaa maqaa isaatiin guurameetu beekaa jechuudha. Saniifuu inni as jala jira reefullee ol seenee jira. Ol seenee jechuudha akka maakitti 16 miliyoonni hanqanni kun naa hin guuramne. Takkiin immoo naa guuramee jira. Yoo naa guuramee jee wassalaama dubbiinuu ragaanuu fidamee innis kijibaatee uummanni kunis booroo akka namatti gargaarudha balaala. As biratti namni ganaafillee nama gargaaru hin ta'u jechuudha. Maqaan hawaasa musliimaa bal'aa kanaatu baduun qabu. So yoo ka guurameef ta'e naa guurame garuu itti naa ida'aadha. Waan kana godhachuu barbaada. Namni beekte kaayyoo qabaachuu danda'a. Waatti godhachuu waa hedduu yaaduu danda'a. Isaatu beeka. Itti naa ida'aa jee namni abbaan barbaade asliinis ta'e mubaarakiinis ta'e nam tokko dhorkuu hin danda'u. Uummanni waan barbaade godhuufii ni danda'a. Ayyoon fedhee galchuu danda'e namni na qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Akkasi tokko kan lammaffaa immoo lakkii waan takka miliyoonuma 5 qofa 6 qofa naa guuramee hajee afaan isarraa ka dubbatu ta'e ragaa qabdu sana asli as baasiti garsiisi jechuudha. Akkasi jechuudha. Ol baasaa isa as jala jira waan ta'eef kana dubbachuu barbaada. Bikka abbaan dhimmaa jirutti osoo wanti kun dubbatan maaliif koree caala isa abbaan dhimmaa isa namni rabbi haa fayyisu dura dursoo wallahi rabbi si haa fayyisu waan ati sirra ga'ee kan nama tokkotti gaddinee jira. Garuu hawaasni keenya maallaqa guddaa barbaada. Hawaasni keenya kan uummanni keenya bal'aan jechuudha. Oromoon immoo firan qabu nu malee nuti yoo waliin gargaarre. Damarani leen abbaa manaa keessanii yoo artan zayitiitti naqraa dhimma makkunyuu irraa gorsi sodaanne. Amma nama gurguddaa jira qoy. Ifa astaafu. Yalla nagatte eshi. Saraan abaazar. Egaa waliin gaggaama qaban kan jechuun barbaada yoo kennan daantiin galatu.